كاسي فيديو ملقيت عايز كاس ابو نسخي انه دكتور براس ابا كنت كان بتاع صون بد itu betul mana kaisa dokter kayaknya kala tuh miul fardu baga kala bette rabbi nama ka busa ko dum o so durufta ka dum chuba te boru nama do lo la kana to harete di debe amma sigale ya walla ani kunis bete isan yo khani o so artite duga na manan ani kun el marar gete ko diga kaisa ani kun isini gale biye taisani ilma biye kaisani ngara ko ngam atemma bati nagarati am walin fitu atuango tu yo akana le gete na batille gete gratte hakiki lamma fammo video private gala tura private gala amma besa namme private gala debsi takafra dile godi video gram ye vide gira private galate ifra de vide gira deb sara ko ngam melke sa video gara update kasi an kase gira rayan hundima melke sa na ge same ninka khas yo video barbadan wata kar sirti man yo video like yeddu video bare ala video barbadani rakata sire gubbaati sun shani video faasinitti erga account bi la ko sawjina sinima tansa sanfa rabbo haate shanguliti bocha wajin galakisa bare ala ni ba like ni video namni len ni gargara kaisa ajrida dabbala gan tu dimma video kam no to dimma video barbaachu dimma video wonu tu barbaanu duga mucha jiraachu daba bana male dimma video kam no dero wada sirna wabaddu okay ayya karu di video so bagal lakinen ben ayya taate khasa video mucha ni jira rabbi galanni hagawu rabbi hamtun wal chamtun basew muradi mati mucha sun kunam ne regas nam to kollen kaisan mati mucha baddanno da mucha ko baddanno da men to kona garre okay ayya mucha denjiru jara kenya khasa arsin sargana jebne jibas wal ranka hani fidi chaka samu ndo oy dabbala sirwanu battu jira da gay faddu aha du da ba ege mucha sanin tane mucha ngum bakka ko te sabakka jiru dufani ragan mullisu da dero mal akastananga muradi kana wajja sai gamma yo akasta duwa mucha sani akuma duwa birati la fakhenyati mucha makina tarkafan kun AC jira step khobat indemne barban ambas yanna tibidi خلاص mucha sun wani barban kana ege sanin tanu tiduranu ko isam garte mucha jiraachu za da ba wani mirkale fanu video da ba sai jira na jiraachu banne taala nammo isanu man garte bakka darban bakka jiru nutas basura kurra konkam khanada ti seoji wali gala seoji ni barbada akamin nanjiga mucha makhina tarkafame duwa mucha wagga sadi duwa wali tini osonta ne mucha makhina tarkafame ko mo gabanna ko mo barban isana wali gal ammo do taado do tinin bar durani si duwa sani nama warit idit gode man namo ta malif nuti sittime shakkin nu khaysi yakka shakkin nu khayda jirtu mucha suni hakas tumame ina garre bakara khute torben gera bak ese jiraan ko baka bujira hinjiru galakimna video isa galak sani de mucho kana ragan jira hinjiru bak shakkin khayz jirtu video farta namni wa durabadi fi hunta ko sani ha shakama nuti arra khaysatti nama shakama nama durabadi nama sage dagala ilmo nama son dabate wato ngaramulla ta badden odoju larkisan me khina la farar kifame hay nama kana dirkama jala de baso ni dio jawa feroso jadde gamana basa never tetika okay amma kuni sobore sakenya la kana gono aye isa mucha duye khadurani sana kuma ni duye tikufne mucha makina rar ke pamkhan amu marra khapne asman sagale tana asman barban amu masal mana kaisa an kopi dara konko haka basura buga barban da samun kopi dara rako takap amu limbar ban amu marra khapne خلاص ركون قون بربان سنما مال إيجا دوا في جوا دنجرانه خانو مجاين جرا مشاع قرر وفجارة به بكجرو مخينات ترجني على سابق جرت نترجع فوني هاخم كجرتي هاخم جيسورة فجادي بريد على فلوس أكستانا جرنا ورا من خسر تندو بدا أما يبدو بدي بني مشاع مخينات ترى مخنا مكاسا غندسا نامي سبي خوجي نيجافن نتفوف نسورة ساتفجع قبض فاضي كده منه أوكي أما سورة ما أجا أشياء تنامو كم تكاجرا سورة مشاع كون نورمال واتو كم ولا تكون كمي نعمل كسكنا لكن لا فولا خيسنا نبي كبتما مشاع كنا بيت يوجراتن ندبي سامة أتشيزيا دفته سورة سالة من تنسينه تبود جلاي يعني نهانج كرتة نموني مشاع كنا دربي خم جراتات إنسان سريس نمت تجابتهم ما ولا تجرا نم مشاع كنا كستم سجى سورة سلة إني أكاد جلا ديام تركبه نيجو نايشة مشان ترى درا ملك شو كبايا ركون كبو سانشوفني أما خنا بربانا cara nak kena rapu daging kumala mabicara nak kena sendiri buat. Oke, itu benar. Untuk kesan warga jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani mucam video mucam tu amat sadi dulu enne sanggolam ne kote wari video rabe dogo rayen ne berakhone. Lama tu thamma mucam ni berban naja ne ammo
Harargeenis qabdeetumte arsiinis qabeetume namuu miidhamaa tumtan amma lolli kuteemi warri lola san keessatti hirmaatee nama tumsiisee miidhamaa arsiitis fida miidhamaa harargeetis fida ka harargeetis kam tumtan fida ka arsiitis harargeen dhiiga Oromooti namni isaan hundinuu tokko miidhamaa gamalachuu fida as dhaabaati akkasi wal gaafadha ijoolleen harargeeti ka arsii kan tumtan fida hunda isaa baati ragaa hojii fiidoo waraabadhaa fida arsiinis ijoollee harargeetan cafaytan tan makiinaa harkiftan wali qabaate fida asirratti akkana jaa hun ogallakkifne fiidoon garsiisa harargeen gallakkisa isinii keessan barbaadatan ka arsiitii kasaanii barbaadatan waan ta'eef lubbuun namaa hundinuu takka namni rabbiin quraana keessatti maal jedhe namni lubbuu takka badii takka malee baase akka warra azaabaa ta'e filatama isin duraanuu azaaba filattanii waan akkanaa hojjettan san arsii baasu jira lubbuu. Okay, musabaqi asmaratti warri dabbaan liiga namaatiin hin qoosin jettami mucaa dhukkubna ajjeese waggaa 3 duraatiin arsii ajjeese jee fiidoo si waraaba akkasumarra ijooti hajaani dhis laalaa dabbala hajaani dabbala tindisi komenti disi dubbii namaa dhisi noon hin deebsaa wala hin deebsaa wala hin deebsaa Ati dabbal komantii nama takka rakkoon hin deebsaa sirna dhageeffadha mucaa makiinatti harkifamee tumame san barbaadu yoo barbaanne maqaa isaa suuraa isaa iddoo dhaloota isaa qofaan barbaanne tokko lammaffaa mucaa makiinatti hidhame san barbaaduudhaaf mucaa waggaa 3 hin dura du'e aarsiin hojjese gannee fiidiyoo waraabuun infeek if qaaneessuu if xiqqeessuu gowwaa if godhuu hamilee itti cabsuudha gama biraatiin cubbuu namarra kaa'uudha no problem hin ta'u wanni akkasii hoola si wajjin nama waggaa 3 duraa qabrii baasee bu'uu waariyaan akkas feeta Tuhan apa nanti? Ikan nama tidak kosnya. Kaji nama tidak kosnya itu sih. Lah, dapat orang komentar tindem. Girisan komentar TV, orang komentar kan isu akan merdes. Ya ada mata kayak tindem. Abban fede wan fede hasau nama jifta asin jani. Akka lolo kana kai saat kalau lolo amma kana kai sarkan kabanne nama YouTube ya. Abba fede atau. Ammo holaji wallol tani jirtani allolo kana asin beku. Miidhamaa gama lachuu fidaati miskiina hudduu qoraaftanii gallakisa warreen gida fidee fiidiyoo tana cufa warreen gida fidee jira tiktookiin. Ati fedhaa si fedhaa iskiriina kan kennu. Laal amma asirratti dabbal akkuma gartee ammaan nama musaaf jetti mucaa tokkicha gartee miidhame takka hoo kadhamne seeratti gaafataniitu jira malee akkanumatti mucaan keenya eessa qoteen taatu namni mucaa tokkichaa qofaa miti nama hedduutu miidhamee jira gama lachurraa yoo gartee mucaa gaafatan dura gartee gama lachurraa miidhamaa gartee lola kana keessatti miidhame wal fidaniiti keenya gaafasiisu noo eessa qoteen achirratti taati malee akkanumatti mucaa qofaa gaafatuun hin taatu nama hedduu jira karaa lachurraa miidhamaa waan ta'eef. Asliin kiyya mucaa kanatti barbaadu naasitti mala akkana goona amma muraadee suuraan mucaa kanaa tafayyaa qabdu ni jirtisaa. Jiraate namni bu'uura suuraan gartee hangiin makiinaa irraa kutu kun hangi gartee fuula inni fiidiyootti makiinaa gara galee ashitu irraa harkisee bara fiidiyoo walii gartee. Okay ayya akkana goona amma mucaa kana yoo barbaanne fiidiyoo saata duraanii yoo qabaanne tokko fiidiyoo isaallee yoo qabaachuu baanne immoo fiidiyoo makiinatti hidhamtee tan hanga fuulli isaa mul'achuu danda'u fayyadamneet fiidiyoo barbaacha mucaa kanaa waraabu namni mucaan kun isin bira jiru namni odeeffannoo isaa qabu. Namni kun nama badee miti. Nama badee dhabee miti. Nama harka namaa keessa jiru akka barbaadde nama san to'atanii fiduudha malee. Xumuraa qofa kutak. Xumureetti nachi booda nama hormite waan inni keessirree ta'uu baate. Harka namaa keessa jiraatee du'ee hafee barbaachamchaa kanaatiif karaa nuti yoo deemuu dandeenyu suuraa isaati duraanii yoo qabaanne tokko lammaffaa suuruma bakkeennatti hidhamte tana keessaa suuraa fuulli isaa as mul'atu fayyadamnee fiidiyoollee yoo waraabnu ta'e namni mucaa makiinatti hidhamee tumame isaa quba qabdanii fi agartan takka maatii isaa takka ganda isaa taata yoo jiraattan keessaa nuqun nama lama. Ammallee nama kuma takkaa fi dhibba takkaa haas dura kana keessaa namni waa'ee mucaa kanaa beeku namni kun hunda ganda qaba muraadiya. Namni hundi nama qaba fira qaba ganda qaba aali qaba olla qaba hiriyaa qaba. Namni biyya namaa kana keessa jiru hundi yoo xiqqaate nama 50 ol qaba akkasii hanga ammaatti nama mucaa kanaa haas bee mucaa kanaa barbaadu agartanii fakkeenyaaf ammoo lola lamaan dabarsan keessatti ijoollee qabamte hunda obboleettii hiriyaan ijoolleen ganda hundi as baatee mul'attee barbaanne itti galchite. Obbotak. Mootiin godhe obbotak. Eeyyoo. Mucaa amma ijoolluma lola kana keessa qabamte hundaa'uu lakkoofsa lakkaawwachaa suuraa isaanii qabachaa deemnaa firri isaaniitis dhufuu qaba namni gandaa dhufuu qaba gaafa barbaannullee immoo suuraa fi maqaa fi iddoo dhaloota nama sanii wajjin nama san barbaannee arguu dandeenya. Yoo akkas ta'uu baate barbaannullee arguu hin dandeenyu. Kanaala yaada biraa fidaa asirraa hin fudhadha rakkoon qabu.
lammii nama jiru takka ol galchime viidiyoo guutuu waraabeetiin jira mucaan ijoollee carcaree waan jiru takka jimma jala barreessite. Mee qabeenni? Asumaan. Mee takka barreeffadhu mucaa reefu barreessisan. No, honkajiba mucaan isaati jarjaree miti. Mucaan fi maqaa warra baddannoo tiyaa viidiyoo na bira jira. Warra baddannoo mucaan hoggaa qabamu san. Mucaan sana afaan hin dubbatee jira? Mucaan fi dubbate yeroo san laayifii harkaa ture. Viidiyoo baneetiin Mucaa warra baddannooti. Okkame? Carcar kijiba. Mucaa warra baddannooti gaara mul'ata. Amma ijoollee gartee mucaa kana beektu jala barbaade dabbal. Ijoollee mucaa kana beektu barbaade jala. Namni mucaa san beektan jirtanii gini nama 858. Mucaan sun sagaleen dubbatee jira guyyaa sana. Sagaleen dubbata viidiyoo si baasii viidiyoo mana obsete akkasumatti mucaan warra isaati baddannoodhaa isaa jiru. Viidiyoon jiraalis hin dhaggeeffachuus deema. Afaan isaatiin dubbatee jira warra baddannoo hojjee jira nama isa beeku jala barbaade. Okay, egaa sagaleen isaa jiraate namni buree namni ganda isaa hin dhabamu. Yoo takka bahee moo hin jiru bahee moo hin baane nama ganda isaatu odeeffannoo qaba waan ta'eef. Namni Saa'uditti nama tumee bar jara kan kun qabu maa ol sun namni Saa'uditti nama tumee jara mana hidhaan qabu bakka itti nama hidhuun qabu amma si jeesa amma tumee tuma gasi lakkisa. Eessa si geessa namni Saa'uditti tumee? Wayi mootummaadha namni kun amma asuma jeesa amma si tumee gaduma si lakkisa. Yoo rabbi seenesi usuma Sanuu bara araba baqataa tuman yoggaa arabni achi garagalee hedduun wallahi dai sa'a lama isaan biran turtu oggus gasi lakkisan. Eessa si geessan? Hai mucaan eeggadda horroo Cittoon borraasan. biyya arabaa tun banu fette bara olayyi. Kai musaabe mucaan eeggadda horroo borraasan. Kamanaa akkamaatti du'ee jedhanii boodara barbaannee baafne san. Toowwanii nama mucaa siin garsi akka dabbal dhagee mucaa isaa akka viidiyootti na guddis akkina gusaa baddannoo jiru. Muraan yeroo raakii dhis maqaa isaa qofa nuyi miidhis. Dhis nurraa dhis muraan jedhis nu dhageessini maqaa isaatii fi bakka inni ta'e qofa nutti miidhis rakkoon qabu. Yookaan kan viidiyoo waraabee maxxansi namni haa dhageeffatu feesbuuk fi tiktook irratti malee asirra dhagahuu dhis nurra. Okay, amma maqaa sana kee barbaanna ayyaa akkamitti argannee jettan? Dubbadhaa faalee. Muraan jedhis viidiyoo isaa emooshinal nama gote waan ta'eef. Waalaikum salaam. Dabbal waan akka dubbadha. Andaan diisa kan itti barbaadan waa takka qofa dubbadha. Carranaa kan daqiiqaa takka qofa. Takkaffaa mucaan kun suuraan mul'ate suuraan isaa tasirrii hin jirtu yookaan fuulli isaa bareedaan sirrii mul'atu. Suuraa kanaan yoo maxxansine haa agarru nu mul'atu jechaa jirta. Yaa dhuga. Mucaan mul'atee mul'achuu baatee mucaan akka ijoollee Harargee ta'e beekamaa mi qabatamaa Arsiis ta'uu danda'a Harargees ta'uu danda'a. Egaa Harargee ta'etti takkaffaa isin wanni isin qabachuu qabdan nama mucaa san bakka san fide tokko. Lammaffaa gastii mucaan san irratti tumame lama. Jara lameen kana qabannaan jara lameen kanaatu bakka mucaan jiru isaantu baasa malee isin fadhan lukkuu lafarra harkisan fadhan nama harkisanii lafarra fadhu nama fuulaan mul'atu harkisan fadhan nama fuulaan hin mul'anne harkisanii. Mucaan nuti guyyaa san lafarra harkifne kanaa jaanii gastii abbaan itti tume san sigalee miti abbaan gastii saniitii fi namni qabee mucaa san bakka san fide mul'atu fuulaan. Suni mul'atu. Mucaan kama keenyaa Suni lafarraa mul'ataa jechuudha tokko. Maqaa sana kas goona. Tokko akkaataan mucaan itti mul'atu yoo akka kana taate malee amma fakkeenya suuraan mucaan jirtu bifti mucaan jirtu kalarri mucaan jiru haala kanaan hin danda'amu jechuudha maqaa fi jinnis dhiise kanaaf abbaan mucaa san fidee gasiisan irratti tume as bahee mucaan Maammee kiyya gaasuna tokko abdiga. akkas lafa kaa'u. Maammee kiyya suna tokko abdiga. Akkam qabdini beektaa amma fakkeenyaaf dheengaddaa musaa beekota kanaaf. Lola marsaa lammaffaa sanii jaarsummaan dhume yoo agartee anuma faafite nama hanga qabame finneeti suuraa fi maqaa isaa wajjin finnee nama qabee fi gastii hunda waliin finnee isaan hundi nama hanga qaban kan lakkisan. Amma lolli nuun dhaabbanne araarri nuun buune nama qabee fi gastii inni irratti tumame san akkamiin yaamtee gaafachuu dandeessa? Hin dandeessu. Because lolli hin dhaabbanne tokko lammaffaa araara wanni jaamee jirtu sadaffaa jaarsummaadhaaf qaamni lachuu walitti hin dhufne walitti hin saabbanne waliin amanne. Nama isa qabee fi gastii inni irratti tumame amma dheqee waliin gaafa dhaqetti akkamiin gaafachuu dandeessa meenatti hin dandeessu. Yoo jaarsummaan jiraatee caayaan jiraatee gamaa gamanaa walitti dhufanii nama meeqaa qabame eenyufaa qabe gasteeta midhatti tumame eessa keessan nuu fi daaganii walitti haasawanii wal harkaa fudhatan akka dheengaddaa sanitti malee amma yoo kallattiin akkas goone ganne ijoollee harsisan isin argannu taar argin sakkin dhaytu wanni kun numaafti. Lola marsaa lammaffaa kakuuta san hunda keessatti namni tumamanii jira namni qabamanii jira jarri sun hundinuu kaanis kaduu hedduu kabee bahe numa baakuunis rakkoon qabu. Mucaa kana barbaadu yoo barbaanne amma karaa tokko fayyadamna karaa nuti fayyadamnu maali? Sagalee mucaan aan bakka kana yoo san namni ganda isaa sagalee isaa yoo dhageeffate kabee kun jira waan ta'eef suuraa sanii wajjin fayyadamnee viidiyoo yoo waraabne
bahuu sana nutti himu takkaa hin baane kajoo kan nutti himu hin dhabnu. Tokko lammaffaa yoo jaarsummaan jiraattee namni waliin taa'ee hanga qabamee fi hanga addaan deeme waliin kannatu jiraate malee ammatti osoo waan keenya goone mucaa sana argachuu hin dandeenyu abadan. Naaman. Natti maakka biraa gad argan. Yaadadhumaa tokkoon qaba wanni jechuu barbaadu dura irratti galatoomaadha laalle akka namni keenya gisee burjaayyuu takka keessaa buu qaba waan takka ragaa waan qulqulleeffatee akkama fiigee gartee fiidiyoo takka balta akka yoo fiigana dhufte dabbaal kun maal jee yoom jee akkami jee akkaataa itti sana hubatee namni san haqarra yoo deeme haqa nuti barbaadnuuf saniif rabbiin nu afaan fide jechuun mucaa sana. Saniif haqa foolootiif haqa laayikitiif osoo hin taane haqa gartee mucaa barbaadu yookaan mucaa jaalala biyyaa jaalalummaatiif irratti hundeeffatee akka ammatti dhugaa baafte kanatti fiidiyoo hedduun arge lola baay'ee keessatti fiidiyoo amma sadii amma meeqa dura walitti hidhanii oofan jechuudha. Waan sheeyamiin durjee waan abalu durjee wanni kun waan ajandaa kana fayyadamanii naggadarra waan hin jirreef lubbuu namaati waan ta'eef waan kana sirriitti adda baafadhaa gingilchaa kana sirrii qulqulleessaa akkasitti dubbadhaa jechuu barbaadeeti galatooma. Akkasi taa mucaa keenyaa ta'e ammoo ana waa sanatti makkitti mucaa kana barbaaduu dandeenyu yoo lolli dhaabbatee ijoollee wal qabdatan hundi jaarsummaan gidduu dhuftee isaan hunda walitti fidanii arsiin meeqaa qabame harargeen meeqaa qabame maqaan isaa eenyu kan qabe gasteetee miratti tumame isinis ijoollee harargee fida isinillee arsii fida yoo harka jiraate isaan lachuun fidan yoo harkaa bee hammoo guyyaa kana kanaa bakka kana ta'e harkaa bee heejaaniiti himuu danda'an tokko haraan ittiin nama bade argan lammaffaa nama bade san yoo suuraa isaatii fi sagalee isaa qabaatan ijoollummaan keenya kophumatti fumaa fiidoo waraabaddaa iyyaafaddaa karaa kana lamaan qofaan argachuu dandeenya. Ammatti mucaa kana argachuu hin dandeenyu naamana ammoo ta mucaa du'ee cubbuu walirra kaa'uun sirrii miti sabaan fiidoo waraabuun gaarii miti mucaan du'e waggaa sadi dura kan du'e dhukkubaan du'e salaamu alaikum dhumatti dubbiin asmaarra dhuman. Sirrii goote wallahi fiidiyoo akkuma facaasanii fiiguun jarjaranii kan butaaluun ni hin taatu. Tokko jaarsiidha sanaan jaabar lakki fiidiyoo nama waggaa sadi duraatiin ni du'e yeessi waraaba. Hola. Fayyada dokter galatoomi jawaadu bakka wala garraaye. Ayye. Nagaan na tura dabbal khiyya fayyada. Okay ayye. Jara keenya fiidiyoo waggaa waraabtan keessattuu ijoolleen fe'amsa seetanii fooloo qabdan tun tuuta obsaa deema. Targaggaa. Wanni ati fiidiyoo dur walitti hidhanii haatummaan rabbiin sumaaf uummata kanaas kaa'ee galatoomi. Wanni kun sirrii miti namni keenya jarjaruu hin qabu. Wallaahi hedduu ulfaadhu obboleessa kiyya. Maal isa namni keenya laayitti Umaara kon qabutti dheessi ijoolleedha. Namni akkanuma nama waggooti dubbiin hanga duraa kana. Rabbi haa laaffisuuf. Jarana nama badee fi nama du'e maqaa fi suuraa isaa ganda isaa qopheeffadhaa harka qabadhaa tattaa'an. Yoo kan namni waliin dhufee bakka takka waliin taa'ee nama qabame walitti saabbatee walii galakkisu ta'e nama keessan seeraan gaafadhaa harka fudhadhaa. Yoo kun jiraachuu baate immoo Saawudii keessatti namni si hidhu hin jiru. Ijoolleen Saawudii qaamaa hin qabdu ifeefuu keemaa keessa galtii ifeefuu gojjoo keessa galtii si tumte guyyaa lama yoo bira oolte borumaa akkasi lakkifte. Ammaa ni duuta ammaa akkasi lakkisan gaafa si lakkisan ammoo tarachaa deemtee nama baata. Booda mul'achuun kee hinaaf. Sana akkasi qabadhaa. Garuu kijibaan fiidiyoo waraabanii waan hin jirre wal shorkeessuun gaarii miti sana akkasi fudhadhaa. Namni natti aartee yoo jiraatani ani fiidiyoo waggaa sadii duraa nama dhukkubni rabbi ajjeese aarsii ajjeese jee fiidiyoo waraaba. Nama waan akkasii waraabus duraan dhaabbadha. Inni kun nama waliin buusu mataan isaa. Lammaffaa cubbuu ganda namarra kaa'u. Sadaffaa namummaa arge kanaa'u qalbii cabsuu, hamilee cabsuu, sodaachisuu, doorsisuu. Hoo isaan dandeenye nuti nu duune namni keenya faayidaan qabu akka namni keenya jiru wal godhuudha. Kun sirrii miti. Hin ta'u. Nama kee kabade barbaadachuu barbaannaan nama kee kabade barbaaduu barbaannaan seerumaanii osoo hin kijibne osoo waata kan irra hin keenye nama kee kabajee seerumuuttee barbaaddattee fudhachuu dandeessaa jechuudha. Asaan akkasii walii haa gallu galatooma. Khali maal? Aareetti fakkeenyaaf wanni jechuu barbaade namni fakkeenyaaf lola kanaan keessatti aaraan amma qabu obboleessa kee kan matireef jettee sanfaan namni kun anuma aaraan jechuun mucaa nama kiyyaa duyyee namni aaraan namarraa harka wal ajjeesa. Amma gurbaan sun nama iqaamaa qabu anaa barbaada anaatu awwaalaana fi biyyee qabna godhee muraadee fattuu sagalee qabee muraadeen baan misingada keessa seeranii sagalee sanuu dhaggeeffachuu jiran gammaan tanatti dhaggeeffanne sagalee. Inni beekadhu waan kana dalagaa godhatee inni barbaada biyyee guyyaa lama guutuu barbaadu jira. Quuqameet. Jarri immoo feesbuuk irratti dhoobuu malee keessaa nama takkatti ni mara kontara. Quban qaban fiidiyoo deemte malee saniif adda baafachuu qaba namni keenya hubachuu qaba galatoomii jiraadhu uummata keessatti dhugaa irratti hundaa'uun kan hedduu nama boonsaa oluma si hochiisa darajaa darabboon si yaafadhu galatoomii waan ol galchiteefis yaabadhu jiraadhu yeroo gaarii qabadhu. Okay, galatoomii. Okay.
Wayya.